Karaa salphaa fi malli sirriin online irraa maallaqa dalaguun nu gargaaru keessaan jalqabaa YouTube chaanaalii create godhannee irratti hojjechuudha. Erga irratti hojjenneen booda namoota yookiin subscriberii kuma tokko arganne akkasumas chaanaalii keenya yookiin viidiyoon keenya daawwatamee 4,000 sa'aatii 4,000 erga guuteen booda salphaatti monetization yookiin YouTube programii guutuu dandeenya jechuudha. Akka viidiyoo nuti dalagnu maallaqa nuuf lakkaa'uuf. Kabajamuuf jaalatamoo maatii YouTube channel Furtuu App akkam jirtu nagaan koo kabajaaf jaalalaa lafa jettan hundumaa isin batawicha har'a barnoota hedduu barbaachisaa fi isin gargaaruun isin qabadhee dhufe. Kan nuti irraa wajjin laallu akkuma jalqabarratti isiniif kaasee monetization guutuudha. Kanaaf monetization kana karaa salphaadhaan akkamitti akka guuttanan tokko kaasee hanga xumuraatti isin agarsiisa. Hanga dhumaatti na duukaa bu'aa. Boloonni haaraan subscribe gochuu akkasumas viidiyoo kana like gochuudhaan haa eegallu. Kana guutuudhaaf YouTube Studio app isaa yookiin app YouTube Studio bilbila keenya irratti download godhachuu qabna jechuudha. App YouTube Studio jechuun isa kana isa Play Store irraa salphaatti buufannee emailii YouTube keenya sanatti geessinee login goonee salphaatti YouTube Studio gaafa seentan akka kanatti analytics viidiyoo chaanaalii keessanii guutummaa isaa isinii fida. Monetization guutuudhaaf bakka mallattoon doolaraa jiru kana yookiin bakka earn jedhu kanatti kilikii goonee gaafa kilikii goonu fuula kana nuuf fida jechuudha. Akkuma argitan gochi ads jedha, membership jedha, super wantoota arfan kanatu gubbaa isaarra jira jechuudha. Jala isaarra ga'ee yoo kiraateriyaan inni nurraa barbaadu guun yookiin yoo subscriberiin keenya kuma tokko guute akkasumas gocha horiin keenya 4,000 guute akka kanatti apply now kan jedhu kana nuuf fida jechuudha. Gurraacha keessa kan jirtu kana apply now jedha. Apply now kanarratti kilikii goonee gara pirogiraamicha yookiin monetizationicha guutuu jalqabna jechuudha. Step to apply jedha. Apply akkamitti akka goonu steepoti sadan kanatu jira jechuudha. Sadan kana nuuf fida. Kiraateriyaa kana sadan nuuf fida jechuudha. Sanallee nama kamillee sadan kana fida. Jalqaba irratti start jedhee jira jechuudha. Inni kun beesidha. Seera isa beesii yookiin isa jalqabaati. Inni lammaffaaniin sign up AdSense for YouTube jedha. AdSense kee sign up godhu yookiin AdSense create godhadhu jedha. Tokkoffaa irratti start jedha. Lammaffaa irratti garuu barreeffamni uumaa yoo hin jiru jechuudha. Tokkoffaa gaafa xumuru yookiin tokkoffaa guunnee gaafa xumuru lammaffaa isa jiru kana banaanuu taasisa jechuudha. Startiin lammaffaa irratti gadi dhufa jechuudha. Tokkoffaa guunnee gaafa xumuru. Kanaaf amma tokkoffaa yookiin jalqaba irra jiru kanatti startii goonee yookiin kilikii goonee bakka startii yookiin kilikii goonee isa tokkoffaa guunnaa jechuudha. Tokkoffaan baay'ee salphaadha jechuudha. Baay'ee waan nama rakkisuu miti. Baay'ee salphaadha. Startii irratti gaafa kilikii goonu fuula akka kanaa nu baasa. Kun seerota jechuudha. Seerota garaagaraati jechuudha. Review based terms jedha. Seerota garaagaraa yookiin kiraateriyaa inni nurraa barbaadu wantoota inni nurraa barbaadu hunduma isaa ajalatti list godhee nuuf fida jechuudha. Kiraateriyaa YouTube nurraa barbaadu jechuudha. Kanaaf kana barreeffamicha yoo barbaadan dubbistanii tokkoon isaa dubbistanii hanga kiraateriyaa 10tu jira. Kurnan isaayyuu yoo dubbistaniin booda dhuma isaarra yookiin jala isaarra rectangle duwwaatu jira jechuudha. Rectangle duwwaa kana keessatti kilikii goona. Rectangle duwwaa kana keessatti kilikii goone seericha yookiin ruulii as jiru hundumaa accept gochuu keenya agarsiisna jechuudha. Bakka rectangle kanatti gaafa kilikii gootanii keeshii gurraachisitan accept kan jedhu gurraachee nu mul'ata jechuudha. Accept the YouTube program partner program terms kan jedhu kana accept godheera. Fudhadheera seericha kan jedhu irratti kilikii goonee accept gaafa nuti goonu xiqqoo search godhee duubatti deebi'ee kanatti tokkoffaa irratti raayitii nu godhee lammaffaa startii nuuf gurraachessa jechuudha. Kun akkuma argitan lammaffaan startii nu gurraachee jira jechuudha. Sadaffaan ammallee hin tuqamne jechuudha. Kanaaf isa lammaffaa kana ammas start irratti kilikii goonaa jechuudha. Tokkoffaan already raayitii itti nu taasiseera. Kanaaf sign up for AdSense for YouTube jedha. YouTube kee fi AdSense wal qunnamsiisa jedha. Bakka start irratti kilikii gaafa goonu bakka start irratti kilikii gaafa goonu wantoota kana sadan nu tarreessa jechuudha. Jalqaba irra kan jiru yookiin dursa irra kan jiru AdSense akkaawuntii yookiin AdSense akkaawuntii qabdaa jedha. Yoo hin qabna ta'ate yookiin YouTube biraa qabaannee dursinee isaa monetization isaa xumurannee qabna yoo ta'ate isa tokkoffaa irratti okay jennee sadaffaan wal qunnamsiisuu dandeenya. Yookiin immoo inni lammaffaan no I need to create one kan jedhudha. Hin qabu tokko garuu nan banadha kan jedhudha. Inni sadaffaan inni dhumarra jiru garuu I do not know kan jedhudha. Kanaaf isa lammaffaa irratti kilikii goona jechuudha. Isa lammaffaa irratti kilikii goonee iddoo lammaffaatti kilikii gooneen booda jala isaatti next kan jedhu kanatti kilikii gochuudhaan next goona jechuudha. Next gaafa gootan xiqqoo takka search godhee emailii ittiin YouTube chaanaalii sana banattan yookiin immoo AdSense ittiin banachuu barbaadan isinii fida jechuudha. Emailii sumatti YouTube banattaniin AdSense kana banachuu dandeessu yookiin immoo emailii biraatiin banachuu dandeessu. Inni waan tokko illee hin qabu jechuudha. Emailii paaswordii isaa sirriitti beektanii. Ittiin AdSense banachuu barbaadne irratti kilikii gootanii search godhee ofuma isaatiin yookiin rotate godhee fuula akka kanaa isinii fida jechuudha. Fuula akka kanaa fida.
Fuula kanaa gaafa inni isinii fide akkuma argitanii asirratti your channel jedhee bakka jalqabaa irratti liinkii chaanaalii keenyaa nu kaa'ee jira. Isa lammaffaa irratti your bill country jedha. Country keenya yookiin biyya keenya akka filannuuf nuuf dhiyama jechuudha. Bakka xiyyaa kanatti kilikii goonee biyyoota inni liist nuuf godhu kana keessa biyya keessa AdSense ittiin banachuu barbaannu yookiin biilii yookiin akkaawuntii ittiin banachuu barbaannu sana yookiin buukii akkaawuntii keenyaa ittiin banachuu barbaannu sana keessaa filannaa jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa kan jedhu barbaaden Itoophiyaa irratti kilikii godhaa jechuudha. Kanaaf kun akkaawuntii keessan faana akkaawuntii keessan mana baankii faana wal fakkaachuu qaba jechuudha dirqama. Itoophiyaa jennee Itoophiyaa irratti kilikii goonaa jechuudha. Akkaawuntichi Itoophiyaa yookiin baankii Itoophiyaa irratti kanaaf galuun barbaada waan ta'eef. Ergasiin booda fuula kana isinii fidaa jechuudha. Asittis seerotatu jira jechuudha. Google AdSense Online Term of Service jedha. Sarvisii karaa kanaan argannudha jechuudha. Kun yoo naannoo 16 kan ta'antu liist ta'ee jira. Tokkoon isaa ol harkistanii yookiin olooftanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Ruulii as jiru yookiin seerota as jalatti barreeffamanii jiran hanga seerota 16tiin. Erga sana akkanatti xumurtaniin booda jala isaarra I have ready and accept the program jedha. Ready yookiin accept fudhachuudhaaf qophaa'eera kan jedhudha. Ishii keessatti kilikii yookiin geengoo sana keessatti raayitii gochuudhaan yookiin irratti gaafa isin kilikii gootan raayitii isinii godha. Jala isaas as harkistanii set up account kan jedhu kanatti kilikii gootu jechuudha. Set up account kan jedhu biluu keessatti barreeffama halluu adiin jiru kana irratti kilikii gootanii set up account godhattu jechuudha. Set up irratti gaafa isin kilikii gootan gaafa isin set up irratti kilikii taasistan akka kanatti ofuma isaatii roteet isinii godhee waan irratti fuula kana isinii fidaa jechuudha. Customer information kan jedhutu jira jechuudha. Asitti tokkoon informationii as jiru kana of eeggannoodhaan guutuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti account typeetu jira. Itti aanee name and addressitu jira. Maqaa keenyaa address 1, address 2, postal code, city akkanatti lakkoofsa bilbilaa jedhee asii gadi list godhee jira jechuudha. Kana tokkoon isaa gannoodhaan yookiin waan sirrii ta'e guututu nurra jiraata jechuudha. Waan sirrii ta'e guututu nurra jiraata jechuudha. Osoo hin dogoggoriin asitti tokkoon isaa sirriitti guutuu qabna. Kana guutuudhaaf poostaan nu barbaachisa. Poostaan dirqama nu barbaachisa jechuudha. Kana guutuudhaaf poostaa lakkoofsa saanduqa poostaa yookiin keenyarraa yookiin kan namaas haa ta'u qabaachuu qabna jechuudha. Kan fira keenyaa, kan hiraa keenyaa ta'uu danda'a jechuudha. Kan barbaade ta'uu danda'a garuu lakkoofsa saanduqa poostaa qabaachuu qabna jechuudha kana guutuuf. Jalqaba irratti gubbaarraa akkuma argitan akkaawuntii taayippii irratti indiviijuwaal irra jira. Indiviijuwaalii ta'uu qaba. Bakka adreesiin neemii jalatti neem bakka jedhu kana jalatti maqaa yookiin akkaawuntii keenya yookiin maqaa akkaawuntiin keenya ittiin banamuu qabu yookiin maqaa buukii irratti jiru sana yookiin buukii irratti buukii akkaawuntiin gaafa maallaqa nu herreeguu jalqabu irratti guutuu qabnu har'a bakka kanatti guuttu jechuudha. Gaafa guuttan maqaa keessan gaabbii tokko gidduu isaatti uumuudhaan hanga akaakayyuu keessanitti barreessuu qabdu jechuudha. Hanga giraandi faasariitti jechuudha. Maqaa keenya, maqaa abbaa keenyaa, maqaa akaakayyuu keenyaa guutuu qabna jechuudha. Sanaan booda adrees line 1 irratti Itoophiyaa jennee barreessina jechuudha. Itoophiyaa jennee barreessina. Itoophiyaa jettanii barreessitu yookiin immoo Itoophiyaa jettanii maqaa magaalaa keessanii barreessuu dandeessu jechuudha. Itoophiyaa komaa gootanii Addis Ababaa, Itoophiyaa, Shaambuu, Itoophiyaa, Naqamti akka kanatti guutuu dandeessu. Garuu Itoophiyaa jettanii yoo dhiistan ni ta'a jechuudha. Sirriitti ta'a jechuudha. Waan tokko yoo shakkii hin qabu jechuudha. Asitti irariin karaa kana guutuu wal qabatee namoota hedduu irariin adda addaa waan mudatuufi kana of eeggannoon guutuu qabna jechuudha. Adrees line 2 irratti adrees line 1 irratti Itoophiyaa jenneerra. Adrees line 2 irratti poostaa lakkoofsa saanduqa poostaa guunna jechuudha. Lakkoofsa saanduqa poostaa gaafa guuttanis P qubee guddaadhaan barreessinee O qubee guddaadhaan barreessinee dootii goone yookiin tuqaa taasisnee xiqqoo gaabbii uumuu qabna jechuudha. Gaabbii tokko adda humneen booda B kaapitaal B qubee kaapitaaliidhaan O kaapitaaliidhaan X kaapitaaliidhaan guunna jechuudha. Kun akka margaa jirtan kana jechuudha. PO dot box jettanii lakkoofsa saanduqa poostaa keessanii sana guuttu jechuudha. Yookiin kan irratti akka isiniif ergamu barbaadan sana yookiin kan fira keessanii yookiin kan keessan yookiin namoota beektanii ta'uutu irra jiraata jechuudha. Kanaan booda bakka poostal koodii jedhu kanatti poostal koodiin magaalaa poostaa baafattan sana yookiin magaalaa poostaa irratti guuttan sana jechuudha. Fakkeenyaaf Addis Ababaa osoo ta'ee 1000 jechuutu nurra jiraata malee 00 hin jennu jechuudha. Poostal koodii
kan guutuu qabnu magaalaa poostal koodii hin qabne jechuudha. Poostal koodiin isaanii kan hin jirre yookiin kan hin kennamnee fi 00 jennee bira dabarraa jechuudha. Bakka siititti fakkeenyaaf ani shaambuudha. Poostaan ani kan hin baafadhe shaamburraa waan ta'eef yookiin shaamburraa kan bahe waan ta'eef magaalaa sana irratti guunnaa jechuudha. Bakka siit yerootti shaambuu jedheen bira darbaa jechuudha. Bira darba. Inni dhumarra jiru foon nambariidha yookiin lakkoofsa bilbila keessaniitiin oopshinaaliidha. Guutuu dandeessu dhiisuu dandeessu waan tokkollee rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf kana of eeggannoon akka kanatti edda guuttaniin booda yookiin edda guuttanii sirreessitaniin booda tokkollee osoo biraan darbiin yookiin otoo irarii hin uumin jechuudha. Maqaa keessanii irratti illee irarii ispeelingii osoo hin uumin erga sirreessitanii booda jalasaa sammiit kan jedhu jira isarratti kilikii gootu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa yoo barbaadan irratti guutuu dandeessu rakkoo takka hin qabu. Lakkoofsa bilbilaa irratti guutuu dandeessu rakkoo takka hin qabu. Garuu yeroo poostaa guuttan yeroo maqaa keessan barreessitan rakkoo humaayyuu uumuun isin irra hin jiraatu. Rakkoo ispeelingii garaagaraa uumuun isin irra hin jiraatu indiviijuwaalidha jechuudha. Sababiin isaa indiviijuwaalii waan ta'eef jechuudha yuutuubii chaanaalichi jechuudha. Kanaaf indiviijuwaalii irra taa'utu isarra jiraata jechuudha. Erga kana hundumaa xumurtaniin booda biluu ammas halluu biluudhaan sammiit kan jedhutu jira jechuudha. Bakka sammiit jedhu kanatti kilikii goona. Bakka sammiit jedhutti kilikii goona erga sirriitti akka gaariitti xumuran yookiin waan guutamuu qabnu kana edda guunneen booda jechuudha. Edda guunneen booda sammiit kan jettu kilikii goonee sammiitii gochuudhaan gara fuula itti aanutti nu dabarsa jechuudha. Gara fuula itti aanutti deemna. Kanaaf sammiit irratti kilikii taasisan. Sammiit irratti kilikii gaafa gootan akka kanatti rooteet godhee yookiin akka kanatti sarchi godheeti fuula kana isinii fida jechuudha. Waan isin guuttan sana yookiin kan isin guuttan sana deebisee isinitti agarsiisa jechuudha. Isinitti agarsiisa. Publisher account detail jedheeti akkanatti kan isin guuttan sana list isiniif godha. Kanaan booda continue jennaan. Jala isaa kan jiru continue jennaan. Jala isaa kan jiru continue gaafa isin jettaniin akkanatti fuula xiqqooshee kana yookiin fuula muraasa kana isinii fida. Ammallee setup account kan jettu irratti kilikii taasisan. Setup account irratti gaafa kilikii gootan ammas xiqqoo sarchi godhee akkanatti isinii fida jechuudha. We are reviewing your info jedha. Infoon kee gara sanatti ergameera yookiin ergamaa jira kan jedhudha. Kanaan booda redirect YouTube kan jedhutti kilikii gootanii salphaatti gara duubatti deebina jechuudha. Gara duubatti gaafa deebitan kun akkuma argitan tokkoffaan raayitii ta'ee lammaffaan in progress jedha. Ilaalamaa jira jechuudha. Kanaaf kuni yoo xiqqaate torban tokko hanga torban lama jedha. Guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti jijjiiruu deebisuu danda'u jechuudha. Sa'aatii 24 gidduutti deebisuu danda'u, guyyaa lamatti deebisuu danda'u. Kana yerootti seentanii ilaaltu jechuudha. Kun yuutuubii keessan tokko tokkoon laalamaa jechuudha. Maal akka ta'e akkam akka ta'e yeroo baay'ee asitti rakkoo guddaa kan fidu reused content garaagaraa yoo qabaate yookiin viidiyoo namaa yoo fayyadamtanii wantoota garaagaraa yuutuubiin keessan gamagamamee ilaalamee dhugumaa maallaqa irraa hojjechuudhaaf namni kun yuutuubiin kun gaadha kan jedhu edda ilaalameen booda isa kana asitti isiniif ergu jechuudha. Karaa iimeelii keessanii salphaatti isiniif ergamaa jechuudha. Maal irra akka ga'e jechuudha. Yoo reused garaagaraa yoo qabaate reused qaba jedhee isin beeksisa jechuudha. Kanaaf hanga kun xumuramutti salphaatti eegduu itti gargaarama. Kana isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga xumuraatti waan ceesisaniif guddaa kabajamaa isiniin jecha yeroo biraa barnoota biraan isinii fidee dhufa nagaan naa tura.